Hayyee jira jirtu hordoftoota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warreen amantii biraa hordoftaniis akkam jirtu nagaa keessanii. Isin jechuu barbaade durarratti har'a akkuma beekamu Itoophiyaa keessaas ta'u Oromiyaa keessaas ta'u rakkoon uummata keenyaa tun hedduudha. Sanirraa waan takka kaasuun barbaada. Waa'ee Jimaa Harargeettis Jimaa Harargeerraayis akkasuma waa'ee uummata keenyaa Walloo irraayis akkasuma immoo waa'ee dhaamsa akkuma nama dhuunfaa tokkotti yookaan akka obbolummaa tokkotti ulamaawwan keenya yookaan hayyoota keenyaafis dhaamsa tokko dhaamuun barbaada. Akkasuma Oromootaan amantii biraatiifis waa'ee amantii irrattis waan takka jechuun barbaada. Hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jaa. YouTube keenya kanaas subscribe, like, share godhuudhaan nu gargaaraa. Akka guddannu nu godhaa isiniin jaa. Kanaaf amma kallattumaan gara sagantaa keenyaatti. Egaa akkasii jara keenya amma jalqaba Walloo irraa haa kaanu. Hawaasni keenya kan Walloo diinaan qabeenyi isaanii saamamee yeroo amma nuti arraan tana iidoo oolchine yeroo nuti iidoo oolchine kanatti isaan maatii isaaniitiin adda faca'anii kun hospitaala kun ammoo qabeenyi irraa saamamee iddoo jireenyaatiif rakkachaa kan jiru hedduudha. Gannaa tos deema akkasuma roobaan roobuuf deema. Qabeenya hawaasa keenya kan Walloo kanaaf hawaasni keenya kan bal'aa kan Oromoo kun gumaacha tokko taasisee jira. Gumaachi isaan hawaasni keenya wanneen isaan gumaachan san akkamii hawaasa keenya kan Walloo geessee gargaaraa jirti moo akkasuma hayyoonni keenya kan duraanis yeroo isaan rakkoo keessa jiran maallaqa sassaabaa ture akkasumas kan yeroo isaan rakkoo san keessa jiran waan takka hospitaalattis dhaqee ilaalaa ture. Ammoo haalli isaan keessa jiran haala akkamii gargaarsa san hangam takka ga'ee jira. Gaheetii waa'ee hawaasa Walloo Harargee hawaasa Walloo haasa'uu dhaabdammoo maaliif yaada kana achuma dhaabdanii moo hawaasni kun kan hospitaala jirus wallaanamee bahee jira. Kaanis lolli gara naannoo Amaaraa faannootti itti deemaa jiru irraa dhaabbate moo yaada jiru hawaasa bal'aa kanaaf ibsa tokko hin goone ibsa akka gootan barbaanna akka yaada kiyyaatti. Kana isinirraa hubachuun barbaada hayyoota keenyarraa. Kaan dhimma biraatiin wal qabatee ammoo egaa akkuma beekamutti dhiyootana waa'een dhimma amantaatiin wal qaqqabatu tokkos ni jira. Dhimma amantiitii wajjin wal qabatee namoonni tokko kan dhiigaan Oromummaa ta'uun isaanii shakkamu ta'us ni mala. Warreen nu keessatti afaan Oromoo barate ta'us ni mala. Nuufi Oromoo amantiidhaan waliin naqu ta'us ni mala. Waa'ee amantii Islaamaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam waan meeqa isaatti keessee jira. Wanni kun ammoo akkuma majlisni dhimma Islaamaa Oromiyaatis kan federaalaatis wanni achi nu teessaniif achi bakka nu buutanii waa'ee amantii keenyaa akka hara seera qabeessaan rakkoo amantii irra deemtu waa'ee amantiin barbaachiftu hunda akka gara mootummaatiin deeggarsa nu gootanii fi nama san jala buutanii seera jala akka oolchitan barbaanna. Yoo hin godhamin ta'e immoo rakkisaadha. Hawaasni keenya Oromoo waa'ee amantiitiin waliif bu'ee wal dhabuun mala. Keessattuu namoonni akkasii namoonni akka gurbaa sadiitii fakkaattootni isaa warreen amantii da'oo godhatanii hawaasa waliin naquu barbaadan hawaasa nagaa wajji jiraachuu jiran akka irraa qusatanii jaa. Hawaasni keenyaas namoota akkasii bakka jirtanitti eeruu isaa yookaan ammoo iddoo jireenya isaatis haa ta'u akka qaama seeraatiif kennitan isiniin jechuu barbaanna. Ammoo waa'ee ergamaa Rabbii irratti sallallahu alaihi wasallam dhimma laafaa miti. Oromummaanis akkuma jirutti tahee wanni isin nuuf hubachuu qabdan akka Islaamaatti waa hunda caalaa Oromummaa caalaa wanni nuti barbaannu maali yoo kan jennu taate amantii teenya waa hunda irraa amantiin nutti asaanaa. Namni asirra hin jiraatu jireenya isaa kan fuula duraatiif hanga Rabbii isaa laaffise dalagachuu barbaada. Kashlabbii fadhees haa ta'u duriyyee fadhe kan karaa Rabbii irratti yeroo kan hin hirmaannes haa ta'u yeroo ergamaan Rabbii tuqame ni haduuda dhimma kanarraan dhaabbatu. Kanaaf waa'ee dhimma kanarratti akka cimsitanii hojjettan isiniin jechuu barbaada. Jara keenya
Kan biraa immoo waa'een dhimma Oromummaa keenyaa kun rakkoon hawaasa Oromoo kun hin dhumu. Hawaasni keenya dhiyoo tana naannoo Amaaraa keessatti maatii guutuu akkuma waliigalaa bikka takkatti shiftaan naannoo Amaaraa nafxanyaa irraa shantee jirti. Dhimma kanarratti mootummaan jala deemee waa'ee dhiigaa hawaasa keenyaa akka bakka hundatti gannaqamaa jiru kana akka furmaata nutti godhu yaada kannachuun barbaadan. Maaliif yoo kan jennu taate mootummaa jechuun ilma namaati, rabbii miti. Yoo isaan tahee firra dhaabanii hawaasa isaanii yoo ta'e warreen akkas ta'an san yookaan fira isaanii adda addaa isaanii haboo isaanii haa ta'u fira isaanii yoo ta'e hangam takka dhukkubanii waan jedhamu firra dhaabanii laaluu bareeda. Aangoon ni dabarti. Aangoo tanaan ammoo hawaasa miidhuu, hawaasa zallamuu, qabeenya hawaasaa saamuu fi waan hawaasaatiin guddachuunis hin barbaachisu. Dhiigaa hawaasaanis taphachuunis hin barbaachisu. Akkuma fedhettu amantuma fedhe keessaa waa jiraatu ilmi namaa nama ajjeesee yookaan rakkoo hawaasaa takka haala kanaan itti ilaalee irraa gaafatamuusaa hin oolu. Kanaaf aangoo bira dabartu waan boru addunyaa tanarraa irraa godaannuuf jennee hawaasa keenya akkamiin rakkoo hawaasa keenya akka walirraa eeynu haaluma Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota biraatis rakkoo isaanii hubannee fi wajjin jiraachuun bareedaadha. Ammoo qaamaan shiftaa Oromoo keenya haala nagayaatiin bikka adda addaatti Walloo irratti haala saniin ammas naannoo Amaaraa keessatti haaluma saniin fixaa ture akka furmaata nurraatti gootan jenna. Amma fakkeenyaaf bar jara keenya waan takkaa jira. Wanti akka ittiin jiru maal ni beektanii? Isaan as keessa akka waliigalaatti Oromiyaa keessa jireenyi isaanii warreen qabeenya qaban guutuutti as jiranii hangi takka amma naannoo Amaaraa keessa hangi takka yoo jiraate jechuudha. Hawaasa isaanii hangi takka yoo jiraate hangi takka Oromiyaa keessa jiran firaa kan Oromiyaa tana keessa hin qabne hin jiru. Asii deeggaranii akka hawaasni keenya dhawamu godhaa jiranii. Hawaasa Walloo waraana rabbanuu hawaasni san hedduu miidhamee jira. Haala akkanaa kana godhu jiranii. Amma fakkeenyaaf keenya barsiisaan tokko yoo hojiifin akkuma yeroo as dura agartanii turtanitti barsiisaan hojiidhaaf naannoo Amaaraa keessa deemanii ajjeefama. Hawaasni keenya waan fedheefuu haa ta'u faamiliin achi jiraatee ilaaluu haa deemu haruma fedheenuu haa ta'u achi seene taanaan ni ajjeefama. Garuu hasaanii kaas keessa jiru bilisummaadhaan nagayaan jiraata. Yoo kan itti dubbatu taate mootummaan tarkaanfii olaanaa kan sirra fudhatu tarkaanfiin olaanaa mootummaan sirra fudhatu kun achitti maaf hojiirran oolle hajuu gaafii guddaan taha mee dhimma kanarrattis mootummaan keenya jala deemee akka furmaata nu godhu jenneeti yaada keenya dabarfachuu barbaanna. Kan biraa immoo maali rakkoon hawaasa keenyaa kun hedduudha hin dhumu. Akkasii kan biraa immoo waa'ee dhimma Harargeeti. Keessattuu akka Harargee lamaan kanatti jechuun bahaa fi Harargee lixaa kanatti rakkoo hedduu jira. Hawaasni keenya rakkoo hedduu jirtu kana hedduu takka hawaasni lallabatus namoonni dhaga'uuf hin jiru. Rakkoon kun maali jennee yoo kan laallu taate akkuma beekamu hawaasni keenya Harargee lafa qonnaa bal'oo hin qabu. Akka naannoo biraatti lafti qonnaa isaanii xiqqoodha. Lafa qonnaa isaanii kana ammoo hektaara takka ka qabu jira. Kan hektaara cinaa hektaara ka qabu jira. Kan kaaree 500 qabu jira. Kan kaaree 100 takka qabu jira. Kaaree 500 kan qabu jira. Akkasuma kaaree 250 kan qabu jira. Hawaasni keenya Harargee guutumaa guututti maal jechuu kiyya jara keenya wanni isaan qonnarraa harkatan yookaan ammoo lafa qonnaa dalaganii wanni isaan irraa harkatan waan xiqqaadha. Waan yoo xiqqaate hanga bonaa qofa ittiin jiraatanii. Hawaasni kun wanni isaan faayidaa irraa harkatan akkuma beekamu bakka jirtu ni beekama jimaadha. Jimaan kun Harargee lamaanittu hedduu takka jiruuf jireenya hawaasa keenyaati. Jiruuf jireenya hawaasa keenyaa kana mootummaan keenya amma akka malee gufuutti ta'ee jira. Kanarraa waan takka mee waliin haalaallu jara keenya amma fakkeenyaaf lafa qonnaa akkaan isinii mee kanatti hawaasni keenya qaba. Amma fakkeenyaaf gibira yoo kan fudhannu ta'e gibira kana wanni isaan irraa gurguranii gibira kana kafalan jimaadha. Amma mootummaan keenya mootummaanis hawaasa beelaa'ee tokko dirqamaan miidhuu hin fadhu jeetii yaada akka mataa kiyyaatti. Garuu hawaasni keenya dhiibbaa adda addaatiin miidhamu jira. Maali yoo kan jennu taate akkuma agarre jimaan keenyaarraa haala isin beektan kana keessa jira. Kanarraa kan ka'e gibirri jimaa keenya
gibirri hawaasa keenya irratti yoo xiqqaate kaaree 250 kaaree 100 takka kan kaaree kumaa kan hanga hektaara takkaattis qabu ni jira akkuma isiniin jetti garuu wanni isaan gibira irraa kafalan jimaa kana jimaan kun hin bitamnee fi hawaasni kun gibirri baay'ee ol ka'ee waan jiruuf kan qarshii kumaa aga kafalee hin jiru kaaree 250 kan qabu hanga qarshii kumaa olii kafalaa jira hawaasni kun waan irraa kafalu jimaan isaanii waan gatii dhabeef seeraan ala jee mootummaan keenya waan haalan taane irra yaadee jiruuf qaraxaas waan itti ol kaasee jiruuf waan irraa kafalan dhabanii tokkichaan re'ees ta'u hoolaas ta'u horiis ta'u waan mana keessaa qaban gurguranii gibira mootummaadhaaf kafalu jiranii kan waan nyaatanii dhugan tambooruu hin qabne kana soomana ramadaanaa kaas deemu kana akkas soomanee jira. Rakkoon kun hedduu takka hammaatee hawaasa hongeedhaaf saaxilee hawaasni keenya baay'inaan baqatee naannoo Somaalee keessa jira. Hawaasni keenya naannoo Somaalee keessa guddatee akkuma ammaan dura beektan Oromoon bakka hundattuu silattuu kabajaan qabdu ni dhumti dhumaatiif saaxilamti ni tuffatamti ni dhaawamti haala rakkisiisaa ta'e keessa jiraatti kaan ammoo baqattummaadhaan asii deemee biyya ambaa dhaqee achi keessatti gidiraa adda addaa argee hawaasnummaan keenya hawaan ittiin nyaatee dhugu hin qabne kun muciyyoon keessan haala akkanaatiin bikka akkanaa qabamte haala jiru rakkachaa hawaasa walii kadhachaa liqeeffatanii waan waggaa meeqa deebisuu hin dandeenya namarraa nama qaburraa nama takka takka hawaa xiqqoo walirraa wayyaatirraa fudhanii kafalu jiranii. Akkasuma hawaasnummaan kun rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Keessattuu warreen bulchoota aanarraa ka'ee hanga araddaatti jiran hedduu takka miidhaa gurguddoo hawaasarraan gahaa jiranii. Miidhaan kunis maali yoo jette waan takka dubbattee ati firraa baafachuu hin dandeessu. Akkuma agartan milishaan yookaan ammoo wantiin biyyaa jechuudha. Hawaasa keenya akka malee yoo isaan waan takka kan dubbatan taate seera qabeessaanis haa ta'u hedduu rakkisaa jiranii nama hedduu tumanii hedduu miidhanii laaleessanii amma fakkeenyaaf hawaasni tokko gibira kafaluudhaaf wanti qabaa qabiyyee lafaa qabaa waa'ee hektaaraatti yookaan immoo kaareetti waan kafalamuu jira waan kana bira kutanii ifi isaaniitiif waraqaan mootummaarraa dhufte yoo hawaasni nu garsiisaa jedhanii osoo ittiin garsiifanne waan guuraniin waan ifi barbaadan irraa kaayyatanii hawaasa keenya irraa guuraa jiranii hawaasa keenya ifirraa hambifatanii hanga mootummaan gaafatte san kafalaa jiranii hanga kaan isaaniitti fayyadama yoo fakkeenyaaf nama takka irratti qarshii 500 kan barraa ta'e isaan kuma takka godhanii irra barreessanii hawaasa keenya irraa guurratanii nyaachaa jiranii waan kanaas gara dhimmee ilaaluu dabarsitanii akka nurraa dhaabdan jechuu barbaanna keessattuu immoo rakkoon Harargeedhaa hedduudha gaa'in dhumu. Jara keenya mootummaan keenya yeroo ammaan tana qaraxa jimaa waan itti hedduu tokko ol ka'ee jiruuf amma naannoo Hararii tana yoo deemte kaambii mootummaa kaambii waraanaa keessa guutuutti kaambii federaalaattis haa ta'u makalaakeettis haa ta'u guutuu wanni jiru makiinaa jimaati maaliif yoo kan jennu taate makiinaan jimaan seera qabeessaan haa deemu jedhanii yookaan kontiroobaandii taa'anii qabeenya hawaasa keenyaa yoo dhaanii fi deemeetiin hawaasni keenya kun gurguradha haaluma duriin saniin je'ee kan deemu yoo ta'e mootummaan keenya waan hin taane yaadee kan namoonni keenya hedduun shufeerootiin hedduun kan osoo jimaa kanaan deemu jiranii kontiroobaandiin deemte jechuudhaan dhawamanii du'an hedduudha. Kana qofa osoo hin ta'in ammaas makiinaan akkuma jirutti akkumaan isiniin jetti naannoo Hararii deemtanii yoo ilaaltan kaambii federaalaa keessaas makalaakiyaa keessaas hedduu takka raayyaa ittisa biyyaa keessaas hedduu takka tan gommaan hundi dhawamee gommaan ciisaa jira maaliif yoo jettan jimaan deema jaamee hawaasni keenyaas rakkoo teenya jimaan keenya hedduu takka waan gatiin hudhabeef ni deemnaan jedhanii namoonni tokko kan waan san dabarsuudhaaf yaalanii jiran tarkaanfii irra fudhatanii gommaas makiinaa dhawanii qabeenya hawaasaatiis haalan gurguramne godhanii gannaqanii gubaa jiranii rakkoon kun akka nurraa furamuu isin jechuu barbaanna. Mootummaa keenya namoota hedduu dabarseef gaa'ee rakkoo takka amma rakkoo takka furuudhaaf mootummaan waan ammatti
miidiyaarraa deebii kennuu danda'u yeroo dheertuu hawaasa kana miidhuudhaaf fudhata. An akkana fakkaatutti jara keenya egaa namuu yaadni isaa adda adda akkana fakkaatutti hawaasni keenya kan Harargee kuni hawaasa guutummaanis jabaati. Waa'ee lolaattis haa ta'u, waa'ee qabsoottis haa ta'u, hayyummaattis haa ta'u waan Oromummaa jedhamu asirraa burqe waan jedhamu na fakkaata. Maaliif yoo kan jettan taate afaan Oromoo kan jedhamu kana kan jarri reediyoo cabsanu jechaa turan. Jarri akka afaan Oromoo reediyoon cabsine dubbatee nu barsiise. Qawween bishaan nyaatti ibidda nyaatti kan hin beekne ibidda nyaatti dhawee warri nu barsiise Oromoo Harargee tana. Kanaaf mootummaan waa'ee cabsuu wayyaanee irrattis kan gahee olaanaa taphate. Qeeroo Harargee tana Oromoonni bakka biraattis akkuma jirutti jechuu kiyya. Kanaaf hawaasa kana akka ganaa ol ka'anii yookaan qabsoo godhanii mootummaa waan takka godhuu hin dandeenye diinagdeedhaan kufisu na fakkaatti. Akka hawaasni keenya waan takka hin yaadne haala kanaan kufisuu na fakkaatti. Hawaasni keenya keessattuu yeroo ammaan tana raayyaa ittisaa biyyaa jedhamee dirqamaan guuramaa jira, hidhamaa jira, tumamaa jira. Kana qofaas osoo hin ta'in waan takka takka akkasuma raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin ta'in ammaas hawaasni keenya akka dalagatee of hin jiraachifne of hin jijjiirree godhaa jiranii guyyaa guyyaa takka boqonnaan kannanii fi walgahii yeroo hunda walgahii jedhanii yaamamanii walgahii yeroo kana dhaabbattii hin qabne. Hawaasni qotee bulaa dalagaan isaanii akkuma waliigalaatti dalagaa humnaati. Namoonni beektanii dalagaa humnaa tana yeroo dalagan silaa namni yeroo bonaa dalagaa biraa yookaan dalagachuu qaba yookaan ammoo dalagaa humnaa waan dalagan iriftii fudhachuu qaban. Iriftii kana akkam fudhanne bosona sulula hidhuu qabna jedhanii sulula kana eegalchiisanii hawaasni keenya akka waan takka hin dalaganne godhaa jiran. Sulula sanirraa namni takka yoo kan hafu taate guyyaa takka yoo kan hafu taate qarshii kumaan qixaatama. Rakkoo adda addaatiif hawaasni keenya saaxilamee jira. Diinagdeen hawaasa keenyaa kufee jira. Hayyooleen teenya qoraaniin deemaa taan ammoo kararra baatee kadhannaadhaaf saaxilamtee jirti. Rakkoon kun guutuu guututti akka Harargee tanatti rakkoo jimaatiin wal qabatee mootummaan keenya rakkoo gibiraatiin wal qabatee rakkoo dhiibbaa hawaasa irra deemuu tanaan wal qabatee jechuudha. Rakkoo gibira mootummaan baasee irra dabalachuu tanaan wal qabatee akka dhaabbatu jechuun barbaada. Namni yaada fi bilisaan akka ibsatu jechuun barbaada. Egaa jara keenya viidiyoo tana akkuma agartaniin akkuma laaltaniin sheer kooppi liinki laayik godhuudhaan waan qaamne dhimma sagantaa waan dhimma kun ilaalatu hunda biraan akka geessan isiniin jechuun barbaada. Keessattuu immoo waan takka kan kaasuu fedha akka Harargee tanatti yookaan ammoo akkuma Oromiyaattu nuti egaa Oromoon saba tokko. Waa'een Harargeetu namoonni dhukkubsa jeetii yaada. Harargeen hedduu rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirti. Naannoo shanii tana Jijjigaa tana magaalaa naannoo shanii Jijjigaa tana inni dhaqee ilaale hedduu kadhannaadhaaf warreen saaxilamee jiru. Hawaasa Harargeeti kadhannaadhaaf hedduu ijoolleen takka takka nama dhaqee beeka gaa jara keenya yoo ati kararra si agartee adeera kiyya siin jettee si gadi lakkistu hanga qarshii sirraa fudhattu maaliif waan nyaattu dhabdeeti. Rakkoo biyya dura deemu jiru tana gibira waan kafalan dhabanii waan nyaatanii dhugan dhabaniiti kan biyyarraa ba'anii waan rakkoon jimaatuun akkana gooteef jechuudha. Hawaasni keenya har'a hedduu takka biyyarraa bahee jira. Kanaaf jara keenya qaama dhimma ilaallatu hundaaf haasaa kiyya kana sheer gootanii akka dhaqqabsiitanii abdiin qaba. Kanarraa kanaaf immoo hayyoota keenya ulamaa'ota keenyaa fi miidiyaan akka Oromoottis ta'ee akka dhuunfaattis ta'ee Harargee tana keessa jiru as dura hedduu wacaa turre hedduu rakkoo Harargee tana haasawaa turre hedduu waa'ee jimaa kana haasaa turre. Garuu waan takka tannaan galiin keessaa rakkoon nuti qabnu maali? Wanni takka yeroo kaafne oduu furmaatan argatin dhaabna. Waan takka tanaan naa galuu dhabe. Rakkoo takka oduu furmaatan argatin dhaabuun kun maali? Maaliif barbaachisa? Amma akka Harargee tanatti jimaan gita duraan deemu jiru saniin hawaasa keenyaaf deebi'ee jiramoo furmaata argatee jiramoo hawaasni keenya galii irraa argachaa jiramoo maaliif sheekottiin teenya ulamaawwanni keenya beektoonni keenya ustaasonni keenya maaliif ustan yaadamaaf hin kannanne warreen biyya bulchaa jirus Harargee tana bulchaa jirus yaadamaaf hin kannanne jechuudhaan qaba. Waan kanarratti
jajjabaatanii osoo rakkoon hawaasaa hin furamne hawaasa keenyaaf miidiyaa irraas ta'u miidiyaa Oromiyaa irraas ta'u miidiyaa dhuunfaa irraas ta'u miidiyuma fedhe irraahu sheer gootanii hawaasa keenya kana bira akka dhaabbattan isiniin jechuun fedha. Rakkoon hawaasa tokko yeroodhaan fi kaaftan osoo furmaatan arganne akka hin dhaabne isiniin jechuun barbaada. Egaa har'aaf hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'aaf wanni qabadhee dhufe hanganumaa yaada jiru sagantaa haaraa irratti kan walitti deebinu ta'a. Hangasuu sagantaa tana share like copy link godhuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Nagaan nu jiraadha. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.